Abbaan taayitaa Broadcastii Itoophiyaa OMN irratti himata bane. Akkasuma mootummaan naannoo Amaaraa OMN irratti himata bane. Hailee Gabrasillaasee Jawaarii fi OMN erga mootummaan seeratti dhiyeessuu didee anuu seeratti dhiyeessa jedhe. Duula guddaa OMN fi Jawaar irratti baname wal qabatee abjuu maraatumaa OMN cufamuu qaba ODP fi ilmaan nafxanyaa irratti hayyuun siyaasaa fi daayirektarii olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Muhammad maal jedhe waan jedhu walumaan laallaa hanga xumura qophii kennaatti nu faana turaan affeerraa kenna. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo akkam nagaa jirtu? Nageenyi Rabbii bakkuma isin jirtanitti isinirra haa jiraatu jecha Anolee Global Media irraa oduu guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaanne irraa odeeffannoo guyyaa irraa kan isin biraan ga'u Antolchaa Hussein Maddaati. Gara odeeffannoo guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannetti cehuun duratti tamsaasa idilee guyyaa guyyaan Anolee Global Media irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een argachuuf toora YouTube channel keenyaa subscribe gochuun akkasuma page Facebook keenyaa like gochuun odeeffannoolee biyya keessaa fi addunyaalessaa bifa salphaa ta'een battaluma gadi dhiifametti argachuu dandeettu. Qaamonni walqixxummaan jiraachuu akka cunqurfamuutti fudhatan kan yeroo hundaa olaantummaan jiraachuu barbaadan leelliftoonni sirna nafxanyaa ilmaan sanyii Minilik lola jaarraa saglaffaa irraa eegalanii Oromoo fi saboota kuush irratti banan ammas dadhabnee hifanne osoo hin jedhin sammuu jaarraa saglaffaatiin yaada Oromoo fi miidiyaa isaa lolaa jiru. Leelliftoonni sirna nafxanyaa kunniin har'as jaarraa 21ffaa keessa ta'anii akka jaarraa 18ffaa fi 19ffaatti yaaduu irraa ol guddachuu dhabuun jaraa nama kolfaa isaan taasisee jira. Keessumaa duula jibbiinsaa fi lola guddaa isaan Oromoo irratti labsan kana kan taajjaban saboonni Itoophiyaa killee dhagaan loltu jechuun ittiin qoosaa jiru. Jara guddina qaama malee guddina sammuu dabaluu dadhabe kanatu duula hamaa Oromoo fi wardiyaa isaa sabboonummaa isaa irratti banaa jira. Sabboonummaan Oromoof Gaazaa qabsoo isaati. Miidiyaa fi hayyoonni Oromoo akkasumas jaarmiyaaleen Oromoo hundi wardiyaa sabboonummaa fi saba kanaati. Diinni Oromoo balleessuuf tarsiimoon isaa guddaan akkuma kaleessaa har'as sabboonummaa fi calaqqee eenyummaa isaa balleessuudha. Kanumarraa ka'uun mootummaan naannoo Amaaraa himata dharaa OMN irratti banee jiraachuun beekame. Mootummaan naannoo Amaaraa waggoota hedduuf saboota akka Qimaant, Agoo fi Horgobbaa fa'aa maqaa Itoophiyaatiin hacuucaa eenyummaa ofii irratti fe'aa har'a gahuun ni yaadatama. Baroota askaluu kan ammoo yeroo warri Amaaraa akka Amaaratti ijaaramuu jalqaban saboonni fi sablammoonni naannicha keessa jiraatan warri akka Qimaant, Agoo fi kanneen kana fakkaatan akka sabaatti ijaaramuun gaafii akka sabaatti qaban sabaan gurmaahanii qabsaahanii deeffachuuf yoo jedhan mootummaan naannoo Amaaraa saboota isa keessa jiran dadhabsiisuuf kallattii fi alkallattiin waraanaa turuun wanta namni hundi gurraa qabudha. OMN miidiyaan sagalee uummata cunqurfamee saboota akka Qimaantiif sagalee ta'uun yakka mootummaan naannoo Amaaraa saboota naannichaa fi ollaa isaa jiran irratti dalagu saaxiluun ni yaadatama. Mootummaan naannoo Amaaraa kan saba Qimaant waraanaa ture icciitiin koo maaf bahee jechuun himata dharaa bu'uura hin qabne OMN irratti banee jira. Himanni sunis akkas jedha. በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የብሮድካስት ባለስልጣን ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ አበባ ጉዳዩ በቀረበ ቅሬታ ላይ ምላሽ እና መብራሪያ ስለመጠየቅ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት በቀን 29 አንደኛ ወር በ2000 ዓመተ ምህረት ለጽህፈት ቤታችን በጻፈው ደብዳቤ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ OMN ቴሌቪዥን ጣቢያ ከሚዲያው ስነ ምግባርም ሆነ ከአገሪቷ የብሮድካስት ህግ ውጭ በሆነ አግባብ በአማራ ክልል ህዝብ እና መንግስት ላይ ጥላቻን የሚቀሰቅስ የእርስ በራስ እልቂት የሚሰብክ መሬት ላይ ያለውን ሐቅ ወደ ጎን በማለት ከእውነታው ፍጹም የራቁና የተዛቡ መረጃዎችን በመሰራጨት ላይ እንደሚገኝ በመግለጽ ለዚህም መስከረም 12 13 14 21 እና 23 በ2000 ዓመተ ምህረት በጣቢያችሁ ባቀረቡትና በአማርኛ ቋንቋ ዜና አዋጆች በአስረጂነት በመያያዝ ቅሬታ አቅርቧል። ጽህፈት ቤታችንም የቀረበለትን ቅሬታ መነሻ በማድረግ በአዋጅ ቁጥር 533/99 በአንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 10 በተሰጠው ተግባርና ኃላፊነት መሰረት በቀረበው ቅሬታ ላይ
ተገቢ ውሳኔ ለመስጠት በመጣራት ላይ ይገኛል። በመሆኑም በቀረበው ቅሬታ ላይ ምላሽና መብራሪያችሁን ይሄ ደብዳቤ ከደረሳችሁ ቀን ጀምሮ ባሉት 5-10 ቀናት ውስጥ በጽሁፍ እንድታስታውቁን እንጠይቃለን። ከሰላም ጋር ግልባጭ ለመገናኛ ብዙሃን ክትትልና አቋም ግንባታ ዳይሬክተሮች ገበራቲን ሞ አትሌቲን ኢትዮጵያ ሰደርካ ኢትዮጵያ ፊ አዱኛቲ ደጌቲ ጉዳ ቀቡ ergamotummaan Itoophiyaa Jawaar Mohammad seeraan gaafachuu didee Anaayilee Gabrasillaasee dhaabbata Facebook irratti akka isa himadhu uummata Itoophiyaatiif waadaa gala jedhe. Anaayilee Gabrasillaasee waggaa tokko dura nama Itoophiyaaf bulchiinsa gaarii malee dimookiraasiin hin barbaachisu jechaa ture ta'us ni yaadatama. Lakkaa muummichi ministeera Itoophiyaa duraanii obbo Mallas Zeenaawii waa malee miilli sammuu hin tayu kan jedhan jaamummaa atleet Haayilee kana laalaniitiin. Hunda caalaa kan nama ajaa'ibu abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa himata OMN irratti banuun OMN cufsiisuuf yookaan adabuufin himata isaanii keessatti wanti nama ajaa'ibu waan abbaan taayitaa biroodkaastii biyyattii OMN ittiin himatedha. Alaabaa abbaa gadaa fi alaabaa adda bilisummaa Oromiyaa fayyadamtan jechuun himate. Itti dabaluun arraba akka sabaatti waltajjii baljijjiirraa bara haarawaa gaafa Qaagmee 4 masaraa 4 kiilootti gaggeeffame irratti arraba mangaa jedhu Oromoo arrabsame maaf gabaaftan kan jedhudha. Kun hundi shira ODP'n Dr. Abiyyiin hoogganamtuu fi ilmaan nafxanyaa wal gargaaruun Jawaarii fi OMN balleessuuf karoorfatanidha. Duula kallattii garaagaraatiin hamma gaaraa ta'ee gaggeeffamaa jiru kanaaf xiinxalaan siyaasaa fi daayirektarii olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohammad barreeffama sarlamaatiin deebii kennuun diinatti bowwoo tahe. Barruun Jawaar OMN kan cufuu danda'u uummata Oromoo qofa kan jettudha. Mammaaka jara Habashaa talbaa bincaacaa ba'aan moqocaa jedhu hojiitti hiikuun waca namoota jaraa bakka takkatti barreeffama sarlamaatiin daaraa godhen. Asirratti rogeessi beekamaan obbo Yahyaa Bashiir akkas jechuun yaada isaa karaa fuula Facebook isaatiin katabe. Himata abbaa taayitaa biroodkaastingiin OMN irratti dhihaate. Abbaan taayitaa biroodkaastingiin Itoophiyaa qeeqa miidiyaalee irratti dhiyeesse keessatti OMN'n akka itti yakke bifa armaan gadiitti ilaaluutu danda'ama. Akka suuraa kanarratti mul'atutti alaabaa abbaa gadaa fi alaabaa faajjii qabsoo Oromoo fannifachuuf OMN akka wanjalaatti dhiyeesse. Alaabaaleen lachuu eenyummaa Oromooti. Takka mallattoo dimookiraasii gadaa Oromoo yoo taatu taan ammoo tan qabsoon Oromoo ittiin taligamee jijjiirama kanaayyuu fiddeedha. OMN illee miidiyaa qabsoo Oromoon dhalte. Kan osoo beekanii dhiibbaa alaabaa kanaan himachuun hammeenyi jiraachuu agarsiisa. Alaabaan kun lachuu alaabaa sirna awwaalamee osoo hin taane alaabaalee mallattoo Oromoo fi qabsoo isaatiin. Himanni OMN irratti dhiyeessee jiran kan biraa ammoo walaloo ayyaana waggaa haaraa irratti masaratti dhiyaate san akka itti OMN gabaasedha. Walaloon sun Oromoo xiqqeessee fi sirna federaalaa amma jiru kan kabaja dhorkatedha jechuun gabaaftan jedhanii OMN yakkan. Kun dhugaa dirree jiru osoo arganii haaludha. Waan gaafas ta'eef mootummaan dhiifama gaafachuu qaba osoo jedhamee eegamuu abbaan taayitaa biroodkaastingiin arrabsoo fi faallummaa sirna federaalummaa walaloo sana keessatti ifatti mul'ate tumsuun OMN yakkaa jedha. Hiriirri abbaa taayitichaa gama sirna federaalummaa amma jiru osoo hin taane gama sirna faallaa gadhaabuu abjootuu tahuu himanni kun ni agarsiisa. Uummanni keenya kana beekuun miidiyaa isaa diinni itti baay'ate kana tiikfachuu caalaatti of qopheessuu qaba jechuun kan nuuf dhaame obbo Yahyaa Bashiiri. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo wanti deemaa jiru isa kana uummanni Oromoo ija qalbii qabduun laalee ammarraa itti qophaa'uun hayyootaa fi akka sabaatittis of baraaruu qaban dhaamsa kenna. Sagantaan keenya guyyaa irraa kanumaan raawwata. Sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. AGM 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 Sirna gada ule walqixxummaa adda dimookiraasii mallattoo tokkummaa ibsituu aadaa seenaa dura abbootii keenya yaasii fakkaananii kan madawwalamu kan luba shananii kan waggaa saddeetaa ganna saddeettamaa kan waaqa gurraacha kan jijoo gurraatti singee fi ateetee kan malkaa malkaata hundee kushii irraa AGM Richie Drubata
AGM AGM Media Ummata Raja Afrika Arga fi dhageetti odeeffannoo haqaa Dhabbata Ummata Ohartiif barnoota Sagantaa qulqulluu hin qaburre maqaa AGM 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 Ummatarraa ummataaf